Aappii Siwiscom kan jedhamu amma dura sin garsiisan ture. Aappiin kun sochii qaamaatiin kafaltii namaa kafalaa, garuu akkaataa kafaltiin namaa kafalu ulaagaa kaayate qaba. Amma aappii san caalu aappii ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufe. Aappiin kunis karaa salphaa fi ulaagaa hedduu nama gaafatu, akkasumas aappii kanarra wantoota hedduu adda isa godhutu jira. Nafaana turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu obboleewwan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii baga jiraata isiniin jecha. Warroonni karaa tiktokiitiin na hordofaa gaafii na gaafachaa turtan komentii illee isinii deebisuu hin danda'u. Dhiifama guddaa ture. Torban tokko erga uggurame booda reefu guyyaa har'aa na gallakkifame waan ta'eefuu obboleewwan kiyya waan sin gaafadhu waanuma xiqqoo takka sin gaafadha. Innis koppii liinkii naa godhaa. Koppii liinkii yoo gootan akkaawuntii warningiin kun irraa ka'uu mala. Akkaawuntii kiyya irraan kaane tiktokiin ammallee marsaa shanaffaadhaaf akkaawuntii kiyya kunillee gubachuun isaa hafan qabu jechaadhaaf. Sawwan ta'eefuu koppii liinkii gochuudhaan akka narraa kaastan asumaan abdiin sirraa qaba. Aappii har'a isinii qabadhee dhufe aappii Walking jedhamu Walking Joy kan jedhamu aappiin kun Plaastoor keessumaa argatama. Akkasumas telegiraama kiyya jalaallee diskiripshinii subskraabii YouTube chaanaala kiyya jalaallee inni kaaha achi keessa argachuu dandeessanii. Akkasuma maqaa kanallee Plaastoor keessa yoo barreessitan argachuu dandeessanii jechaadha. Aappiin kun aappii sochii qaamaatii fi akkasumas tooftaalee garaagaraatiin kafaltii karaa salphaan itti namaa kafaluu danda'u. Aappii Siwiscom amma dura sin garsiisan ture, garuu aappii Siwiscom ulaagaa kaayatee jira. Ulaagaa itti namaa kafalu ulaagaa san yoo kiwii 20,000 hin guunne asitti karaa gubbaa harratti Siwiscom 20,000 yoo hin guunne bakka kanatti 20,000 yoo hin guunne namaa hin kafalu jechaadha. 20,000 immoo namni haalaan sochii qaamaa godhuu isaaf hin malle yeroo gabaabaa keessa godhuu waan hin dandeenyeefu yoo 20,000 guuttan kafaltii xiqqaa haga guddaatti akkasumatti karaa ittiin butatan jala kanatti tarreessaa jechaadha. Bakka kanatti tarreessaa sin garsiisan ture amma dura namoota guuttatanii irraa fayyadamaa jiran irraahi. Akkasumas namoonni karaa keessaniin buufachuudhaan tooftaalee garaagaraa san fayyadamee aappii kanarraa kafaltii argachaa ture. Garuu kun immoo aappiin kun immoo aappii amma sin garsiisaa jiru kun aappii hedduu kanarraan adda isa godhu. Aappii kana akkuma sinime Plaastoor keessaa buufattanii erga Plaastoor keessaa buufattanii karaa hedduudhaan kafaltii irraa argachuu dandeessanii. Kafaltiin isaa immoo karaa xiqqaadhaa kaasee haga guddaatti kan kafaltii san isiniif kafaluu danda'u. Akkuma argaa jirtan kana ergan buusee bulii reefu bulii sadii. Aappiin kun karaa hedduudhaan kafaltii namaa kafalaa jechaadha. Viidiyoo garaagaraa dhiifama beeksisatu na jidduu isheenee waan ta'eefu viidiyoo garaagaraa dalagsiisuudhaan akkasumas tooftaalee garaagaraa akkuma asitti argitan kun kafaltii EDMsaati. Kuyyoo keessa warroonni dalagaa mana namaa gaara keessan kaampaanii garaagaraa akkumas biyyallee jiraatanii sochii miilaan lafa dheeraa deemtan hedduu wantoonni kun hedduu si fayyada. Karaa salphaan akkuma argaa jirtan kana kunoo bakka fiizaa kaardii jedhamu asirra kaa'eera. Fakkii fiizaa kaardiiti karaa salphaan achirraa butachuu dandeessanii. Achirratti akkamii butatan fakkeenyaaf doolaara 200 irraa kaasaniiti. Doolaara 200 jechuun yoo kiwii miliyoona 2 geessan doolaara 200, miliyoona 3 doolaara 300, miliyoona 5 doolaara 500 haga miliyoona 8 yoo geessan doolaara 800. Miliyoona 8 jechuun kun immoo wahuma xiqqaadha jecha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko dalagsisnu viidiyoo tokko qofaa dalagsisne 800 nu kenna. Sochii qaamaa dafee amma fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kana 196 irra jira doolaara 19 jechaadha. Kuni amma bulii lama jecha sochii qaamaan hedduullee godhu bakki dalagallee bakkuma sochii qaamaa godhuudhaaf hedduu naaf hin mijanne waan ta'eefu wantoota garaagaraati. Amma kun ka EDMsaati. Asumatti tooftaalee garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf amma wantoota kana asirratti argaa jirtanii quba keessanii akkana erga irraa haqxaniin booda sinii fida. Haga amma fakkeenyaaf ani godhee asitti haga yeroo kudhanii akka goota sinii fidaan waan hin godhee ruufuu jecha. Godheetiin kanan 196 kana argadheeru jecha. Asitti yeroo hunda kana haqxanii marsa yeroo 10 sinii kenna jechaadha. Yeroo 10 sinii kennu 10 sinii baasaa 20 30 akkasuma viidiyoo sekoondii muraasa laaltanii akkasumas asitti illee akkuma argaa jirtan kana yeroo 8tiif naanneessee sinii kennaa jecha. Yeroo 8 irra dhoytanii asirra dhoytanii asii yeroo dhoytanii naanneessanii 20 10 30 sinii fida. Yaani wanni ulaagaan ni gaafatu kana salphumatti yeroo gabaabaa baatii tokko waan hin guunne keessatti argachuu dandeenya. Keessaa namni sochii qaamaa gootan immoo hedduu wanni kun sin gargaaraa jechaadha. Sochii qaamaadhaan dafee namaa herreega jechaadha. Namoota waa daddalagdanii inuma buufattan qofa erguma buufattanii booda waa tokko isinirraa hin barbaadu jecha. Ulaagaa iimeela isin hin barbaadu,
paaswoordi isin hin barbaadu waa tokko isin hin barbaadu kallattumaan sochii qaamaa wayitii gootan bilbila keessan karaa gubbaa irratti asirratti isinii bu'a jecha kun akkuma argaa jirtan karaa gubbaa irratti isinii bu'a yoo bilbilli keessan cufatallee gubbaarra ta'a jechaadha sochii qaamaa wayitii gootan dafee herreega jechaadha akkasumas immoo viidiyoo bakka tana tuqxanii bakka kana tuqxanii viidiyoo dalagsiisuudhaanis kafaltii asittillee isinii herreega jechaadha kafaltii karaa hedduu isinii kafala karaa hedduun isinii kafalamu karaa salphaan doolaara 200 irraa kaasanii haga 800tti irraa baankii dabarfachuu dandeessanii karaa salphaadhaanii isiniin jedha barnoonni kiyya har'aa kanuma barnoota itti aanuuf haga walitti deemnu nagaan naa turaa isiniin jedha akkuma irra deebi'ee isin garsiise please copy link godhuudhaan tiktokii kana hedduu ofiillee nama waatti barsiisu nama waatti barsiisu narraallee fayyadamuu dhabu ani nama hedduun itti fayyadamaa jira hedduu yeroo ammaa kana tiktokii shoora ol'aanaa taphachuu jira keessaafu karaa diinaatiin karaa amantaatiin shoora ol'aanaa taphachuu jira tiktokii kana hedduun irraa itti fayyadamaa jira hajoollee hedduun irraa barnoota hedduullee ofiillee irraa argachaa jira haga dandeessa akkallee namarlee itti barsiisaa jira tiktokii guba innarra gubdellee rakkinan qabu tiktokii tokko gubate 10 bana waa dhibanaan jiru garuu tokko irratti dhaabbachuun tokko silaa gaarii ture oromoon wal jajjabeessine hedduu gaariidha walirratti hinaafuu fi walirratti shira dalaguu dhabne baay'ee irra gaarii isin jedha yoo dandeessan copy link naa godha akkasumas youtube channel keessa dhaqaa subscribe godha barnoota garaagaraa haga dandeettii kiyyaatiin achitti sin garsiisaa jira irraa argattanii subscribe gochuudhaan yoo isinitti tolle like godha isinitti tolle immoo dislike gochuudhaan commentii jalatti rakkoo qabdanii akkasumatti waan dandeherraa waan gaafattan akkasumas waan isinitti tollerraa na gorfachuu dandeessanii galatoomaa